Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu isinii jecha kun chaanaala keessan Soofuma Raappiidha. Egaa har'as odeeffannoo haarawaa baay'ee barbaachisaa ta'ee fi yuutubaroonni hundi keessanuu beekuu qabdan qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Egaa odeeffannoo kan koo kan har'aa kun keessattuu baay'ee isin fayyada. Keessattuu yuutubaroonni hundi keessanuu wanta sirreessuu qabdanidha. Guyyoota muraasatti hafee sitingii kana kan YouTubein baase haarawaadha. Waa'ee sitingii kana kanaan dura isin barsiisee ture, garuu haa ta'uutii kanaan dura kan ture yuutubaroota haarawaa ta'aniif qofa kan tajaajilaa ture. Amma yuutubarri hundinuu jechuudha, warroonni monetized taatanis akkanumallee warroonni monetized hin ta'in haarawaa taatanis jechuudha, warroota kanneen lamaaniifiyyuu YouTubii seera sirraa'uu qabu yookaan sitingii sirraa'uu qabu qopheessee jira. Sitingii kana kan guyyaan dhumaa isa jechuudha torbee tokkotti hafee November 1 irratti ni dhumata. Kana jechuun torbaan har'aa irratti sitingiin kun ni dhumata guyyaan isaa jechuudha. Achiin booda hojiirra ni oola. Warroonni hangasitti sitingii kana hin sirreessin chaanaali keessan manage gochuu hin dandeessan. Akkanumallee YouTube studio keessan keessatti wanti sirreessitan tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu karaa ittiin YouTube ittiin hojjetanillee isin jalaa ni hafa. Kana jechuun YouTube studio jechuun bakka itti warroonni monetized taatan bakka itti beeksisa adda addaa itti galchuudhaan qarshii irraa argatan, akkanumallee viidiyoo keessa manage itti gootan, information adda addaa itti guutan jechaadha. YouTube studio ni beektanii warroonni YouTuber taatan. Kanaafiyyuu salphamatti guyyaa muraasa kana keessatti sitingii kana haala ittiin sirreessitan isinitti agarsiisa. Egaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Mallattoo notification illee yookaan beeksisa ol irra godhaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaadha. Viidiyoon kun baay'ee barbaachisaadha. YouTuberoota baay'ee bira gahuu waan qabuuf share godhaadha. Hundi keessaniyyuu torbee tokko qofatu isiniif hafe jechuudha. Sitingiin kun guyyaan dhuma isaa torbee tokko qofatu hafe. Ammuma torbee kana keessatti sitingii kana sirreessuudhaan chaanaala keessan balaa irraa baraaraa isiniin jedha. Egaa kanaan dura waa'ee sitingii kana isinitti himee ture. Mee chaanaala kan koo keessatti seennee haa ilaallu. Waa'ee sitingii kana kanaan dura already isin barsiisee ture, garuu yeroo ani isin barsiisu sanitti sitingiin kuni 2 step verification jedhama. Warroon hin baniin hanga ammaatti 2 step verification kana warroonni monetized taatanis monetized hin ta'inis warroonni hin baniin amma hatantamaan banuu qabdan. Sababni isaas warroonni kanaan dura haarawaa taatanidha kan hojjechaa ture. Waynim seerri kun kabaheef warroota haarawaa taatan qofaa fi amma immoo namoota hundayyuu ni ilaallata. YouTuberoota monetize taatanii qarshii YouTube keessan irraa argachaa jirtan, akkanumallee warroonni haarawaa taatan isin hundayyuu ni ilaallata. Sitingii kana sirreessaa. Waa'ee sitingii kana kanaan dura isin barsiisee ture. Search bar kana irratti YouTube kan koo Soofuma Raappi jedhaati salphamatti search godhaadha. Asumaan chaanaala kana koo kanas subscribe gochuu hin dagatinaa dhaggeeffattoota kan koo. Egaa videos yookaan browser isa jedhu kana keessa seenaadha. Egaa akkuma argitan dhaggeeffattoota kan koo dakana yeroo gad buutanii seera YouTubein baase haarawaa jedhee kan kanaan dura isin barsiisee jira. Seerri kun haarofni kun 2 step verification akkamitti sirreeffachuu akka dandeessanidha kan YouTube kan koo irratti isin barsiisee jechuudha. Kanaafiyyuu amma immoo seerri kun YouTuberoota monetized taatanis warroota monetized hin ta'iniif ni ilaallata waan ta'eef 2 step verification akkamitti sirreessuu akka qabdan kanaan dura isin barsiisee waan jiruuf waa'ee 2 step verification irra deebi'ee isin barsiisuun hin barbaachisu waan ta'eef viidiyoo kana seera YouTubein baase haarawaa kan jedhu kana irra deebiidhaan ilaalaatii 2 step verification hundi keessanuu on godhaadha. Kana yoo hin godhin ammaan booda YouTube keessan manage gochuu hin dandeessan. Keessattuu YouTube studio manage gochuu hin dandeessan. YouTube studio jechuun bakka itti viidiyoo keessan edit itti gootan, bakka itti copyright yoo isinitti ergame bakka itti sirreessitan, bakka itti wantoota adda addaa feedback adda addaa erguudhaan chaanaala keessanillee yeroo akka adda addaa rakkoon adda addaa akka isinirraan hin geenye kan ittiin baraarattanidha. Akkanumallee bakka itti advertii yookaan beeksisa itti galchuudhaan qarshii irraa itti argattan waan ta'eef dafaatii 2 step verification kana on godhaadha. Viidiyoo kanas daawwadhaadha. Guutuu barnoota amma isinitti hime kana akkuma amma isiniin jedhe barnoota kana keessaa ni argattanii linkii viidiyoo kana description jala isinii kaayaa. Akkanumallee Telegram kan koo irratti irra deebi'ee seera YouTubein baase haarawaa jedhee irra barreessee isiniif gadhiisaa. Hundi keessanuu viidiyoo kana ilaaladha. Egaa viidiyoon kun thumbnail isaa isa kanaadha. Seera YouTubein baase haarawaa kan jedhu kanaadha. Hundi keessanii ilaaladha. Sandura garuu sitingiin kun maaliif bahe, maaliif faayidaan isaa, YouTubein hoo maaliif baase kan jedhu waan tokko isinitti himee barnoota kan koo kanarraa haa xumuru. Egaa jalqaba irratti Google Chrome keessa seenaadha.
duraan dursitanii asitti tuqaa sadi tuquudhaan diskitoop saayitii isaa kana ifuu dura ilaalaadha. Ergasii YouTube keessan keessa seenaadha. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo asirratti argaa jirtanii bakka profile picture kana tuquudhaan asirratti YouTube studio kan jedhu kana tuqaadha. Egaa argaa jirtan jedhee yaada dhaggeeffattoota kan koo chaanaalli kun kan kanaan dura irratti isin barsiisaa ture mallattoo diimaadhaan beeksifni gubbaarra dhufe kun beeksifni mallattoo diimaadhaan YouTube irraa isin irra ga'u yeroo hundayyuu beeksisa hatantamaa sirraahuu qabudha, wanta sirraahuu qabudha, wanta hatantamaan isin beeksisuudha jechuudha. Viidiyoon wanta san yeroo ilaaltan yeroo hundayyuu wanti kun maalidha, warroonni afaan hin beekne warroota afaan beekaniin hiiksisuudhaan wanta san sirreessu murteessaadha. Akkuma amma argartan asirratti mallattoo diimaadhaan barreesseera. Two step verification kana dafaatii on godhaadha isin jedhaa jira. Kanaaf hundi keessanuu two step verification kana on gochuudhaan chaanaala keessan baraaraadha. Kun maaliif isin qarqara wanta jedhuuf isinitti himu dhaggeeffattoota kan koo profile picture keessan tuqxanii yeroo hundayyuu YouTube studio keessas ni seentan jechaadha. Kanaan dura YouTube studio kana keessatti beeksisa adda addaatti galchitan, akkanumallee chaanaala keessan manage gootan, edit gootan, wantoota adda addaa jijjiirtan, yeroo biyya jijjiirtan gara biyya keessanitti galtan, accountii keessan jijjiirtan, waan baay'ee YouTube studio kana keessatti hojjetama jechaadha. YouTube warroon hojjetan ni beektanii. Kanaaf isa kana manage gochuu hin dandeessan jechaadha. Yoomirraa qabee akkuma asirratti argartan beeksifni kun akkuma isinitti mul'isu kana guyyaa November tokkorraa jalqabee manage gochuu hin dandeessan. Kan mana manage gochuu hin dandeessan jechuun qarshii hojjechuu hin dandeessan. Ammaan booda YouTubein keessan manage gootanii yeroo viidiyoo galleessitan bu'aa tokko isin qabu. Kana jechuun advertiin yoon viidiyoo keessan irra hin seenne karaan qarshiin ittiin argattan hin jiru waan ta'eef two step verification kana YouTubein maaliif sirreessee naan jechuu dandeessan. Kanaan dura YouTubein seera kana hin qabu. Seera kana amma baasee YouTuberoota haarawaaf jedhee ji'a lama dura kan baaseedha settingiin kun. Amma immoo YouTuberoota hundayyuu ni ilaallata. YouTuberoonni hundumtiniyyuu ammaan booda itti fayyadamuu qaban jedhee wanta baaseef isinitti himu. Researchii yookaan qorannoo YouTubein adeemsise keessatti addunyaa kanarratti YouTuberoonni baay'een chaanaalli isaanii hatamuudhaan rakkachaa turan hakarootaan jechuudha. Karaa adda addaatiin hakarootaan hatamanii chaanaala baay'ee caccamaa ta'een namoota miiliyoonaan lakkaa'amuun ilaalamaa turan, subscriber baay'ee cimaa qaban, warroota kaampaanii guddaa qaban, warroota namoota cimoodhaan ciccimoo ta'an chaanaalli kanaan osoo hin hafin hatamaa ture. Kana maal irraa kan ka'edha kan hatamaa ture waan jiru YouTubein qorannoo adeemsisee yookaan researchii hojjeteen ammaan booda two step verification kana seera YouTube keessa seensisee ammaan booda hattuun akka chaanaala isin jala hinanne godhamuu qaba jedhee seera kanatti fayyadamee jira jechaadha. Kanaaf isinis seera kanatti fayyadamtanii hojii keessan hir'isuu hin dagatinaadha isin jedha. Egaa seerri kun wanni isin qarqaaruuf hakarootarraa chaanaala keessan eeguudhaaf akkanumallee yeroo namoonni chaanaala keessan yookaan emailii keessan loog godhan beeksifni isinirraa ga'ee namoota sanillee akka ofirraa eegdaniif kan isin qarqaarudha. Kanaaf faayidaan isaa baay'ee cimaadha. YouTubein waan kana qoratee waan irra gahee fi kan sirreesse isinis ammuma settingii kana sirreessaadha irra deebiidhaan. Settingiin kun dhumachuudhaaf torbee tokko qofatu hafe. November 1 irratti nu dhumata. Akkuma beeksisa asirratti argaa jirtan kana dubbisuu ni dandeessan jechaadha. Ammas irra deebiidhaan viidiyoo kana two step verification kana sirreessuudhaaf viidiyoo chaanaala kan koo keessa seenaatii torbee 3 dura viidiyoon angalakkisee ni jira. Chaanaala kan koo search gochuudhaan Sofu Umar app jedhaati barreessaadha. Salphamatti isinii dhufa Sofu Umar app yoo jettan isinii dhufa wanti tokko wanti isin gaafatu hin jiru. Asirra Sofu Umar app kan isa jiru kana tuquudhaan asumaan chaanaala kana warroonni haarawaa taatan subscribe godhaadha. Akkanumallee browse isa jedhu kana keessa seentanii dakana buutanii dhaggeeffattoota kan koo seera YouTubein baase haarawaa kan jedheetiin isin barsiise. Thumbnailiin isaallee isa kana fakkaata. Isa kana haga ammaatti namni 1,000 ilaalee jira. Torbee 3 duraadha kan gallakkise. Kanaafiyyuu hundi keessanuu viidiyoo kana ilaaltanii two step verification keessan on godhadhaadha. Irra deddeebi'ee wanni isinitti himeef waan irra miidhamtaniif waan kana sirriitti beektanii akka itti fayyadamtaniifi. Egaa odeeffannoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan all irra godhaadha. Viidiyoo kanas like godhaadha. Egaa viidiyoon kun barbaachisaadha YouTuberoota baay'eetiif. Ijoollee Oromoo baay'eedhaan naagahaadha. Sababni isaas ijoolleen miidhaan guddaan irra gahu waan jiraniif isaaniifis share gochuudhaan wal biraan gahaa isinii jechuu barbaada. Horaa bulaa.